السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو في دعوة تركنتن ويلكم الشمال ربنا بكم جرتن على في كيسا تيكا قطع سنجن هند كيسانو بجراتني سلامتن كيا أجيني كي إلى سمران سنة كم سنين جدا أرفتو تكيا أجا أرفتو تكيا فيديو كي كان ركبت في وسوق فيديو تتندربين Orroonnaan gamma maatiin haa taatanii na jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u isin jedha malee laayik sheeriin YouTube channel kee laayik sheer komantii barreessuun dagatina isin jedha. Egaa orroonni haroota tan gara YouTube channel keetti dabalamuun maatiin naaf ta'an jajjabeessaa isin jedha. Laayik sheer subscribe dagatina YouTube channel kee akka barreessantaniin. Egaa barumsi kiyyaa akkuma yeroo darbe waa'ee sawaa istisii warroota fayyadamtan istisii sawaa warri kaardii fayyadamtan majjaan akkami hidhatanii tartiiban isin wajjadha akkuma jedhetti tuufuufetti jira. Har'a immoo kan itti aanu isinii qabadhee dhufe gama viidiyoo kiyyaa faana tura hanga dhumaa isin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo kiyya mana miseenjera fayyadamtan keessa seentanii akka sirriitti isiniif ifa ta'uufi egaa hordoftoota kiyya yeroo darbe riyaala 115 akkam daqiiqaa 300 haasofna akkamitti intarneeta meegaabaaytii jedhanii fayyadamna iskuul miidiyaa hunda hanga ji'a tokko fayyadamna yoo intarneeta bilbilachuuf gara biyyaa daqiiqaa dheeraa itti fayyadamu isin argisiisee ture. Egaa haaluma kanaan ammallee kan itti aanu isinii qabadhee dhufe maaliif meseenjera kana laaltanii dubbistaniitiin akka itti fayyadamtaniif majjaana hidhattanii akkuma yeroo darbe yeroo adda viidiyoo dalaguun dubbadhe isiniin jira. Kaardii bittanii direct haasa'uuf hin danda'amu. Akkana majjaana kana yoo hidhattan daqiiqaa dheeraa haasoftanii baasii guddallee isin hin gaafatu. Baasii xiqqaan daqiiqaa dheeraa akka barbaaddanitti haasoftanii meseenjera kanneen kana riyaala jaan akkami hidhatanii riyaala sagaleen riyaala 35 hidhatan hunda viidiyoo barsiisee jira. YouTube kee jala seenatti kalama orootu jedha barreessati. Jala seenatti ilaalati irraa fayyadamaa viidiyoo kiyya hunda daawwadhaati hanga jalqabarraa hanga dhumaa yoo daawwattan isinii gala. Waan isin hin galle yoo jiraatu komantii jalannaa barreessaa isin durallee hojjedheetu niin ture. Maaliif namoota tokko nuun galle jedhanii komantii jalala waan barreessaniif akka galuuf viidiyoo gaggabaabseetiniin sadarkaan hojjedhee jira jechuudha. Riyaala jira akkamitti majjaana hidhannaa, riyaala sagalee akkamitti majjaana hidhannaa, riyaala 10 akkamitti daqiiqaa 25 haasofnaa akka jedhu hunda isaatu isinii hojjedheetiniin jira. Amma riyaala 240 joonii calling your family jedha. Sawaa flex jedhaan argitanii asirratti akka isiniif ifa ta'uuf hordoftoota kiyyaa maaliif namni osoon hubatiin namni kun akkanuma viidiyoo dalagaa subscribe barbaada namaan jedha. Maaliif namni waan dhugaa tokko dalageetiin yoo subscribe walii gadhee rakkoon qabu maaliif meseenjera kana akka isinitti agarsiisutti akka isin amantaniif meseenjera sawaa keessa seenee isin argisiisa. Warroonni sawaa fayyadamtan warroota Saudi Arabiyaa keessa jirtaniif jechuudha viidiyoo anaan hojjedhu sirriitti qalbisaa caqasa waan an jedhu yoo san isinii gala. Egaa akkuma sirraa argitan kana kun akka humna dandeettii keessanii yoo dandeettan riyaal 240 yoo dandeettan dadhabdan
riyaala 115 hanga ji'aatti kun amma hanga ji'a lamaanii fayyada. Maaliif messenjera asirra jiru kan akka argitaniif Itoophiyaa hin argitanii itti fayyadamtaniif warroonni keessattuu mana ijaartan warroonni namaan naa ijaari jettan warroonni namaa meeshaa naa biti jettan daqiiqaa dheeraa akka barbaadanitti haasa'uuf warroonni intarneetii hin qabne illee achumaan intarneetii akka fayyadamtan intarneetii nama tokko keessatti hin argamu mana maraa miti nama ofii kiyya haala kanaan irraa fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif namoonni intarneetii hin qabne namoonni majjaana kana quba hin qabne kan beekne baay'ee jira keessumayyuu amma ijoollee haaraa dhufu ni fayyada baay'ee tokko ni fayyada. Maaliif sheer godha sheer godhuun hin jiru laayikii godhuun hin jiru baay'ee gadi bu'eetiin hin jiru YouTube chaanaalii kiyya. Kanaafuu sheer godha maaliif yoo ati beeytee kan beekne baay'ee jira irraa fayyadamu. Anillee yeroo dur awwala biyya namaa dhufusan kan irraan quban qabu garuu namni achi dura beeku baay'ee jira. Maaliif wanti tokko hanga beeytuuf simiidha jechuudha. Yoo baratte garuu bu'aa isaa ni beeyta bu'aa isaa. Maaliif asiin dura kaardii guutaa tunin kaardii birii 50 daqiiqaa lama naasoo akka yaada kiyyaatti itti naasoo amma ijoolleetti akka barbaade dubbisa maatii kiyya faamilii kiyya guutuu akka barbaadetti dubbisaa firoottan kiyya kulli akka barbaadetti akka nama kun Itoophiyaa keessa jiraate kaardii xiqqootti guutee bilbilooteetti jechuudha. Akka nama biyya namaatirraa bilbilu namni biyya namaatirraa bilbilu ni beeytanii kaardii yeroo dheeraa nama faana naasa'u. Yoo maatii ofii qofa taate malee maatii ofiitu kaardiin yeroo dheeraa naasa'u. Maaliif kanaaf osoo itti fayyadamtanii argitanii daqiiqaa dheeraa haasoftan. Kanaafuu viidiyoo kiyya jalqabarraa hanga dhumaa ilaalatii itti fayyadama bu'aa isaa beeytan baay'ee itti fayyadamu taatu ni gammaddu baay'ee irraa fayyadamtanii. Kanaafuu sheer godhuun baasii isin gaafatu humna isin gaafatu laayikii godhuun sabskiraaybii godhuun na jajjabeessa isin jedha YouTube chaanaala kiyya. Kana guddiftan asumaan YouTube chaanaala kiyya dabalamtanii wanta isin irraa fayyadamtanii akka na gargaartan isin jedha. Egaa hordoftoota kiyya asumaan maaliif namni irraa fayyadamu haasaa dheeressa gorsallee keessa kenna barumsallee barsiisa. Maaliif gadi fageennan hubannoo waan kanaa faayidaa waan kanaa yoo gadi fageennan waan tokko namaan ibsin namaan galuuf viidiyoo dalaganii fi miti bu'aa isaa miidhaa isaa waan tokko yoo hagam irraa fayyadamee waan kana yoo gadi fageenya yoo isiniin ibsin isiniif hin galu. Yoo isin dide hoo akkam godhuu qaba wanni kun qabatama dhugaadha ka jedhu kanaaf viidiyoo irra isinii deebi'a. Warri isinitti tole jalqabarraa hanga dhumaa dhageeffadhaati itti fayyadamaa laala. Wanta san jalqabarraa hanga dhumaa fayyadamtanii dhageeffattanii itti fayyadamtanii bu'aa fi bu'aa dhabeessa isaa yoo beeytan irraa fayyadamuu taatu. Hanga viidiyoon kunillee bareedattanii eegasii laayikii sheer sabskiraaybii godhaa isiniin jedha. Maal jechuun keessan nafu riyaala 240 kun warra qabdan yaani dirqamaanii riyaala 200 guutaati fayyadamaa isiniin jedhu sun fedha keessanii yoo hin danda'u jettan riyaala 6 daqiiqaa 14 hidhattanii gara maatii bilbilachuu hin dandeettan. Viidiyoo kiyya kan waa'ee majjaana dalagee kana hunda jala seenatii ilaala irraa fayyadama akka baajata keessaniitiin ma'annum ji'a naa ga'uu yoo jedhe riyaala 115 itti guutecha guutuu fayyadama. Ji'a lama yoo mana ijaaraa jirtan yoo meeshaa bitaa jirtan dirqama nama san hanga meeshaa san waan isin barbaadan xumurutti bilbilaa hordoftanii maaliif bira jiraattanii eenyuun jettanii kanaafuu isa kanaaf isin fayyada warri birrii gurguddaa kun jechuudha. Kun dandeettii keessan irratti hundaaya. Dirqama ani hagana guuttadhaa fi miti yoo nin dandayaa 240 kana itti guuteetini daqiiqaa 600 Itoophiyaa haasawatan sun mirga keessanii maallaqa keessumayyuu 2000 ala dalagdan jechuudha. Waan akkana kana fayyadamuu ni dandeettan yoo intarneetii hin qabne jechuudha. Egaa riyaala 240 kaardii keessan sawatti guuttattanii geessitaniin booda kunasuma irratti akkuma argitan kana daqiiqaa 600 Itoophiyaa haasoftan daqiiqaa 600 biyyoota 21 haasawuu hin dandeettan. Obboleeyyan firoottan obboleettii yoo qabaattan Yemen, Kuwaatar, Gaxar, Kuweet, Dubaay, Joordaan biyya hedduu biyyoota 21 bilbilachuu hin dandeettan daayirektii jechuudha. Ammallee akkuma asirra argitan kun Itoophiyaa magaabatii daataa 80 ni fayyadamtu. School miidiyaa TikTokii, YouTubii, Facebookii ni fayyadamtu. Hanga ji'a lama zanaa jettanii fayyadamtanii jechuudha yaada takka malee. Kun akkuma asirra argitan kana
riyaala 240tti guuttanii iskool miidiyaa intarneetaa bilbila daqiiqaa 600 fayyadamtanii egaa akkam goonaa jechuun keessan meseenjara keessantanii 900 gubbaa kanarra barreessitan bilbila meseenjara keessantanii kan meseejiin isarra isinii ergamu keessantanii 900 gubbaa kana barreessanii kunoo inni as keessatti ingiliffaan ni dubbataa jechuudha. 900 barreessitanii jalatti gadi siixanii 72 41 barreessitanii itti achi ergitan. Xiqqoo turtanii yoo inni meseenjara riyaala 240 wajjaana hidhattee daqiiqaa 600 bilbilattaanii jedhee meseenjara yoo isiniin deebise 88 marraa 8 marraa 4 itti ergitanii jechuudha. 8 marraa 4 itti ergitan. Yoo inni meseenjara isiniin deebisin innu majjaan isinii hidha meseenjara hidhamee laaluuf 8 marraa 4 barreessitanii itti ergitanii haala kanaan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya kanarra viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu maaliif akka isinii garuu viidiyoon dheeratee isiniin homaan miidhuu wanta nu fayyadu yoo ta'e kanaaf kaardii bittanii daarektii bilbiluurra maatii keessan ganaa magaalaa dhaqanii intarneeta soquu osoo hin taane intarneeta yoo sirriitti xiratiin dhageessisuu sagalee arganiif malee kana garuu xiratiin akka barbaadanitti moobaayilii nookiyaa irratti maatii keessan beessaba keessan firoottan keessan akka barbaadan dubbistanii isin fayyadaa. Anillee haala kanaan turee jira waddarraa fayyadamuu jammaree kanaafuu faayidaa qabeessa irraa taatanii baasiif kaardiif hin saaxilamtanii keessayyuu wanni akka kaardii nama miidhuun jiru biyya namaatitti maaliif birrii guddaan waan xiqqoo haasofta garuu majjaanni kun waan baay'ee namatti toludha. Irraa fayyadama isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa irraa fayyadama maatii keessan ijoollee keessan akka barbaadanitti daqiiqaa dheeraa haasa'uu dandeettanii yaada keessan abbaa barbaadan haasa'uu dandeettanii majjaana kanaan daqiiqaa dheeraatti fayyadamuu taatu irraa fayyadama isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.